ta'uu baate osoo waaqayyo gara koo ta'uu baate egaa namoota meeqatu jira jechuudha. Meeqatu jira dhalarratti kan waa meeqa ta'anii meeqatu jira kan achumaan hafu meeqatu jira waa meeqa keessa kan egaa galu jechuudha. Waaqayyo immoo garuu wacii tokko malee waan tokko mudannoo tokko malee waaqayyo na gargaaree egaa nama ilmoo hammatu ta'eetiin hin jira jechuudha. Egaa kun hundinuu ta'ee immoo waa hedduutu jira wanti barbaachisu daa'ima kanaafi. Namni gaafa nama bira jiruu fi namni gaafa nama bira hin jirre tokko miti jechuudha. Jireenya keessatti gaafa tidaarii keessatti ilmoo gaafa godhatan keessattuu jechuudha. Gaafa ilmoo godhatte ilmoo sana waa hedduutu barbaachisa jechuudha. Waa hedduutu nama barbaachisa hin beektani warri daa'ima qabda waan ta'eef. Innaa sababa kana ta'e nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii fayyaa qabdu nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifuu. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo guyyaa kaleessaa viidiyoon isiniif lakkisee argitanii jirtu baay'ee yaada guddaa keessa na galchee jira jechuudha. Wanti suni dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee akka nama yaaddessuudha jechuudha. Maaliifini ati nagaadhaan mana kee teessaa garuu immoo maaltu akka mana kee odoo ati mana kee keessa taa'aa jirtu odoo ati waa tokko hin balleessine osoo tokko ati hin ta'e maaltu akka si mudatu hin beektu maaltu akka sirra ga'u hin beektu. Egaa sila kana ta'eefuu baay'ee tokko sogaa guddaa tokko keessa galeetiin hin jira jechuudha. Innaa har'a nan deeme tanan ilaalama jedhee yaadeen ture. Garuu haalichis naa mijachuu didee hin deemne jechuudha. Mana yaalaa har'a akka carraa ta'e immoo innumtuuyyuu naa dawwaleetii ture jechuudha. Viidiyoo argeeti. Waa'ee mucattiis kanan dubbataatii ture akkasuma egaa waanumti shakkiin keessa kootti kan uumame kanallee waan shakkii ani dubbataatii ture kana hunda isaa viidiyoo koo ilaalee raawwatee guyyaa kaleessaa naa bilbileetii ture jechuudha. Ani irraa hin kaasne yeroo sanatti yaadni kan koo waa meeqa keessa galeetiin hin jira jechuudha. Yaada meeqa keessa galeetiin hin jira. Jireenyumti koo kan kana boodatu hedduu tokko na yaaddessaatii jira. Waa meeqatu jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaafi. Wanti baay'ee wanti nama yaaddessu hedduutu jira. Qophaan ofiitii fi daa'ima qabatanii jiraachuun tokko miti. Keessattuu daa'ima xiqqoo jechuudha. Araasi daa'im beektu gana nama ji'a 2 jechuudha mucaanii. Kanaafiyyuu waa hedduutu jechuudha kan barbaachisu daa'ima kanaafi wanti hedduutu barbaachisa. Waan baay'eetu nama yaachisa jechuudha. Amma sa'aatii kanatti ani bayeetumallee bakka tokko dhaqee waan tokko furmaata tokko argachuudhaaf nama danda'u miti. Haa ta'u malee immoo rakkina mana tokko keessa teessee nama tokko wajjin rakkattu manna qophaa kan keetti gortee kan rakkattu wayyaa filannoon kan koo isa ta'e jechuudha. Kaleessa naa dawwaleetiiti gaanirraan kaasnee har'a ganamallee deebisee naa dawwalee jechuudha. Boruu nan dhufa kan jedhu naa dubbate jechuudha. Nama faanaan dhufa jedhee eenyu faana akka inni dhufu yaadullee naaf hin galle maal barbaada dhuftaa wanta itti dhuftuuf maaltu sitti fedhee raawwadheetti deebiitti deddeebisaatii ture. Egaa haalichi naaf jettee ganama halkanidha kan inni irratti dawwale sagalee isaarree waraabuu hin dandeenye jechuudha. Erga barii ta'ellee mana yaalarree nan deema jedhee raawwadhee bakka haalli daa'ima hin beektu kaa daa'ima haraasii qabatanii akka barbaadanitti mana ba'anii akka barbaadanitti deemuun hin danda'amu. Ijoolleen kan koo immoo isheen tokko kutaa 8 baratti inni tokko kutaa 5dha mucaan kan koo baratu jechuudha. Egaa kanaafiyyuu isaan barumsa qabu guyyaa har'aas jechuudha. Guyyaa har'aas barumsa qabu kan kutaa 8 qormaata waan ta'eef warri kutaa 5 immoo akkasuma ni barataniif sanbata isa boruu kanayyuu ijoolleen diddeetii malee manni barumsaa ni jira jechuudha. Hin baratu warri kutaa olaanaa qabanii hin baratu. Egaa kanaafi mana kana keessa qophaa kan kooti jechuudha. Kanan oolu mucaa kana qabadhee qophaa koon oola jechuudha. Mucaa kanaaf immoo waa meeqatu barbaachisa hin beektu. Daayipariitu barbaachisa, aannantu barbaachisa. Akkanatti aariinan akkasitti ni naara waan ta'eef ni bu'a waan ta'eef jechuudha. Harmi kan koo mucaadhaaf hin ba'u dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dhugaa waaqayyoo harma kan koo kennee fi harmi hin ba'uuf jechuudha. Aannan fayyadamti mucaan kan koo. Kanaafiyyuu waa meeqa jechuudha kan nama barbaachisu waa meeqatu nama yaachisa jireenya kana keessatti. Otoo qophaa ofii jiraatanii akka barbaaddetti sa'aatii barbaadde utaaltee baatee waan yaada kan keetii guuttattee deebita jechuudha. Waan yaadde sana xumurattee deebita. So amma iddoo kanatti bakka yaade ga'uudhaaf maa'inni kan na hanqisu maa'inni kan duubatti na hambisu daa'ima xiqqoo harkaa qabaachuu kana jechuudha. Garuu waaqayyo haa galateeffamu waan hundumaafuu galanni kan waaqayyo haa ta'u.
osoo waaqayyo na gargaaruu baate osoo waaqayyo gara koo ta'uu baate egaa namoota meeqatu jira jechuudha. Meeqatu jira dhalarratti kan waa meeqa ta'anii meeqatu jira kan achumaan hafuu meeqatu jira waa meeqa keessa kan gaagalu jechuudha. Waaqayyo immoo garuu wacii tokko malee waan tokko mudannoo tokko malee waaqayyo na gargaaree egaa nama ilmoo hammatu ta'eetiin hin jira jechuudha. Egaa kun hundinuu ta'ee immooyyuu waa hedduutu jira wanti barbaachisu daa'ima kanaafi namni gaafa nama bira jiruu fi namni gaafa nama bira hin jirre tokko miti jechuudha. Jireenya keessatti gaafa tidaarii keessatti ilmoo gaafa godhatan keessattuu jechuudha. Gaafa ilmoo godhatte ilmoo sana waa hedduutu barbaachisa jechuudha. Waa hedduutu nama barbaachisa hin beektani warri daa'ima qabda waan ta'eef. Innaa sababa kana ta'eef haalli naa mijatee deemuu hin dandeenye. Akkasuma namoonni sagalicha dhaggeeffatee raawwatee bornaan dhufaa kan jedhudha jechuudha. Sila har'a dhufuudhaaf na fakkaata inni kan na dawalee ture. Ani mana hin jiru jedheen ganama inni dawalaan kaleessa dawalaan jalaa kaasuun didee kaa'ee. Egaa har'a ganama bariidhaan dawaleeti ture. Gaafan kaaseefi jedhu nan dhufaafini dhimma afinsi barbaade dhimma maaliif akka na barbaadu garuu naaf hin galle maal akka ta'e kaa'ee. Kanaaf iyyuu egaa ani har'a mana hin jiru jedheen ittiin ofirraa deebisee jechuudha. Boru hoo jedhee borus waldaan deema innaa waldaadhaa deebi'een jedheeni. Egaa sana booda hin dhufa yoo ta'e maal akka jechuu dhufu maal akka gochuu dhufu yoo dhufe jechuudha. Nama faanaan dhufa hidheessa iyyuu maaliif akka dhufu walumaan ilaalla jechuudha. Maal jechuu akka inni barbaade walumaan ilaallaa jechuudha. Egaa wanti hundi ani garuu kana booda jireenyatti deebi'ee wajjin hin jiraadha akka irsaaf niitii taanee raawwannee mana tokko keessa waliin jiraanne isa jedhamu sun hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliifin akkamitti otoo kana hundumaa osoo hin argu osoo waan ta'u hundumaa osoo hin argu otoo waan jiru hundumaa osoo hin argu akkamitti jiraadha. Garaa kamtiyyuu yoo wajjinuu na jiraachisa deebisee nan jiraachisu jechuudha. Yoo danda'ame jechuudha. Yoo danda'ame daa'ima isaa gargaaruu danda'a jechuudha. Daa'ima isaa gargaaruu danda'a. Daa'ima kanaaf aannan bitama waa meeqatu bitama jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waa hedduudha wanti bitamu. So kanaaf iyyuu yoo hin danda'a ta'e yoo dhuguma ilmoo isaatiif kan yaadu yoo ta'e jechuudha. Ilmoo isaa gargaaru aannaniinis daayipariidhaanis amma isheen guddattutti jechuudha. Ishee kana isaan suni guddatanii of danda'anii jiru nyaata nyaatu isaaniifis immoo waan barbaachisan gargaaruu jedhe gargaaruu danda'a. Lakki immoo jedhe akka waan ina godhe ta'e ilmoo kana guddifachuun qaba malee ani kana booda jireenya biraa keessatti yookiin immoo waan biraa keessa galuu hin barbaadu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Min ulfaata wantichi isaa waan baay'ee ulfaatu jechuudha. Osoo argan osoo ijaan akkanatti argu osoo waa meeqa dhaga'u akkamittiin jiraadha akkanatti. Rabbi Yesuus waan hin jedhamnedha malee waan hin jedhamnedha waan hin taa'amnedha jechuudha kun. So kanaaf iyyuu yoo dhufes maal akka inni jedhu wajjinumaan dhaggeeffannaa. Murtee keessan jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kan koo warri kana dura hundumaa sagalee kan koo dhagaatii turtan viidiyoo kan koo laalatii turtanii gaafa inni dhufe sanii waraabuun dhiisu jechuudha. Viidiyoo irraa ni waraaba waan feellee maaf hin taane jechuudha. Qaxxitaa fi lafii dirba isaa kaa'an irraa waraabanii maal akka haasa'an nama faana soo dhufe kophaa isaatii soo dhufe ijoolleen kan koos mana jiru waan ta'eef boruu rakkina hin qabu maal godha waan feena oo na ajjeesa waan tokko wanti inni godhu jiru lubbuudhu babbaa malee namni waa ta'a garuu waan ta'u jechuudha. So waan fedhe naa godhu ani qaxxitaa bilbila fuuldura isaa kaa'etanan na waraabani jechuudha. Waan haasa'uu dhufe irraa waraabee in dhageessani jechuudha. Miidiyaan haa argu namni haa argu jechuudha. Namni haa dhaga'u. Maaliifin ana qofaa fi miti kun jireenya nama isa boodatiifuu isa kaaniif iyyuu barnoota ta'a jechuudha. Nama kamiif iyyuu jechuudha. So kanaaf iyyuu ani maanni kan shakkinatti ta'e ammumayyuu jechuudha. Sila intalittiin deebiteeti gara biyya biraa deemtee jedhameetii jira. Ammas nama biraa faana bahee kan jedhu jechuudha. Kan ana kan nanti jechaa jiru kophaa isaatti bahee raawwatee kophaa isaa jiraata jedhee yaadaan jiru jechuudha. Ammas silaa ishiin gara biraa deemte inni immoo mana biraa ammas nama biraa faana jiraata yookiin nama biraa wajjin hin bahee kan jedhudha kan nan jechaa jiru. Inshallah rabbiin immoo maal akka nuuf fiduu maal akka dhageenyu nutu rabbitu beeka. Maal akka jechuu dhufu sirraa dhaggeeffannaa kanaaf iyyuu jechuudha. Waan hundumaafuu jechuudha. Waaqumti gara kiyyaa ta'u dhugaa waaqa waan hundumaafuu haadhi gara kiyyaa ta'u baay'een tokko sodaadhee jira. Baay'ee tokko jechuudha dhugaa waaqa haalli naa mijattee deemuun dadhabee malee mucaan kan koos baay'ee halkaniidhaan haaraa bu'aa turte. Gaawa baay'eetu nama rakkisaa daantii haraasiin nama rakkisti waan ta'eef sababa kanarraan kan ka'e haalli naa mijatee deemee ilaalamuu hin dandeenye.
malee deemee ilaalamuun barbaada jechuudha. Baay'ee tokko nuuf sodaadhe dhugaa waaqayyo baay'ee tokko nuuf sodaadhe maaliif namni mana 90 seenu nama daafa jechuudha. Nama waanuma jedhu iyyuu hin beeku dhugaa waaqayyo jechuudha. Kanaaf iyyuu egaa waaqumti gara kan koo ta'u waaqumti gara kan koo ta'u waaquma ijoollee kanan jaallata ta'e waaqayyo ijoollee kanarraa akkanan jiraadhuuf waaqayyo naa gargaaru. Gargaarumti waaqayyo naaf haa baay'atu malee waanuma tokko waanan jedhee dhiisus hin beeku. Waaqumti naa gargaaru jechuudha. Waaquman kadhadhaan har'as borus waaquman kadhadha. Waaqayyo garba kan koo haa ta'u. Isa malee ani waan qabu firan qabus umaas hin qabu. Ijoolleen kan koos umaa hin qaban firas hin qaban umaas hin qaban. Kanaaf iyyuu abbaa yoo jenne kun abbaan isaanii irraa akka barbaade ta'atii jira. Kanaaf waaqni gara isaanii naaf haa ta'u. Waaqayyoon naaf kadhadhaa hundumti keessanuu. Waaqayyo immoo akka fayyaa na taasisu naaf